Godina addaa saba Oromoo wallatti humnoonni finxaaleeyyiifannoo namoota nagaa 9 ajjeesuun gabaafame. Humnoonni nageenyaa mootummaa miseensa WBO tibba darbee karaa nagaa filatee galee ajjeesuun isaa immoo gabaafameeti jira. Shakkamtoonni konkolaataa birrii miliyoona 18 baasu qaama makiinaa diiganii birrii 600,000 gurgurachuuf yaalan to'atamaniiru. Seeneetiin Ameerikaa murtee humna waraanaa biyyattii Iraan keessaa baasuuf dandeessu dabarsuun gabaafameera. Tarkaanfiin Israa'el daa'imman Filisxeen Gaazaa irratti fudhattee gocha duguggaa sanyii yakka farra namummaati jechuun himameetu jira. Shamar Kafuunee kabajamtootaa fi hordoftoota jeeman irraa oduu galgala kanaaf qindeeffadhe simbiraangaa kunneen hangafoota oduu keenyaa galgala kanaati amma immoo gara bal'inaan qindeeffadhetti sin dabarsa turtiin keessa nu faana ta'u. Godina addaa saba Oromoo wallatti humnoonni finxaaleeyyiifannoo namoota 9 ajjeesuun gabaafameera. Jiraattonni yaada isaanii kennan aanaa Harxummee Fursee ganda jaarraa jedhamutti haleellaa raawwatameen namoonni nagaa ajjeefamuun isaanii ibsaniitti jiru. Kanneen lubbuun isaanii darban Ahmad Usaayyoo, Aliyyi Hasan, Diimtuu Ibrahim, Muhammad Ahmad, Muhammad Hasan, Adam Hasan akkasumas immoo Hussein Warqii Nasruu kanneen jedhamanii fi namoota biroo 3 ta'uu isaanii himameetu jira. Finxaaleeyyiin kunneen qabeenya ummata mancaasuun loon isaanii saamuudhaan akkasumas immoo lubbuu namoota nagaa galaafataa akka jiru immoo gabaafameera. Humnoonni nageenyaa mootummaa miseensa WBO tibba darbee karaa nagaan filatee galee ajjeesuun dhagahameera. Maddeen akka jedhanitti miseensi WBO Haacaaluu jedhu caamsaa keessaa karaa nagaan filatee galuu isaa himaniitu jiru. Godina Wallagga Bahaa waajjira qajeelcha poolisii aanaa Digatti harka kennatee akka jirus himame. Ergasii naqamtee geessanii achi akka ture erga himanii boodammoo kaleessa qajeelcha poolisii aanaa Digatti deebifamaa akka ture himaniiru. Namni miseensa WBO ture kun immoo karaa nagaan filatee gale kun kaleessa yoo Digatti deebifamuu reebichi hamaan irra ga'uu isaa maddeen himaniiru. Kana keessa immoo garmalee miidhamee akka ture dubbachuun isaanii himan. Halkan edaa immoo kutaa qofaa hidhanitti keessatti immoo humnoonni mootummaa seenanii rasaasaan tumanii lubbuu isaa dabarsanii akka jiran gabaafameera. Nama karaa nagaa filatee galee akka kana qabeenyaa fi lubbuu dabarsuun qaamni kamuu kana booda mootummaa irraa amantii wayitaa akka hin qabne taasisa jechuun himaniitu jira. Miseensonni WBO karaa nagaa filatanii galan dhibbaan lakkaa'aman immoo hidhatti akka guuramanis immoo gabaafameera. Waggoonni hedduun itti murtaa'ee mana hidhaa Zuwaayii Xalayaa Gimbii abbootii gadaa Oromootti immoo ergamee akka tures immoo gabaafameera. Shakkamaan konkolaataa birrii miliyoona 18 baasu qaama makiinaa diigee birrii 600,000 gurgurachuuf walii galee to'atame. Shakkamaan lafa itti mindeeffamee hojjetu konkolaataa birrii miliyoona 18 baasu hatee miliqsuuf qaama konkolaataa garagara diiguun birrii 600,000 qofatti gurgurachuuf walii galee to'atamee jira. Shakkamaan Abarraa Marsaa jedhamu yakka kana kan raawwate waxabajjii 2013 dhaabbata ijaarsa kutaa magaalaa Boolee aanaa Duwwaa 3 bakka adda istaadiyeemitti argamu keessatti konkolaachisaa ta'uu isaa mindeeffamee osoo hojjetaa jiru yakka kana raawwachuun miliquu akka ture himame. Shakkamaan kun immoo namoota isa waliin hojjetan keessaa kan walitti dhufeenya qaban Wandasan Abaataa, Saayiboo Muniir, Kinduu Dagguu, Sintaayyoo Tamasgen, Biroo Girmaa fi Baahiluu Sisaay jedhaman waliin mari'achuun konkolaataa lakkoofsa gabatee koodii 3AA 4845 ta'an gatii isaa birrii miliyoona 18 tilmaamamuu dhaabbaticha jalaa fuudhee bahuudhaan nama dhuunfaa tokkotti waliidhaan birrii 600,000 gurguruuf walii galaniiru. Namni dhuunfaan sun dursee kaffaltii waliigaltee gurgurtaa keessa birrii 110,010 fudhatee namoota isa waliin yakka irratti hirmaatan waliin ta'uudhaan magaalaa Adaamaatti qaama konkolaataa san diiguun bittinneessuun mana kuusaa tokko keessatti kaa'ee akka ture himameera. Shakkamaan kun immoo kaffaltii duraa 110,010 fudhachuudhaan garee isaa waliin Adaamaatti qaama konkolaachisaa garaagaraa baasuun mana kuusaa keessatti dhoksuun himameeti jira. Yakka kana qorachaa kan ture qajeelchi poolisii kutaa magaalaa Boolee naannoo istaadiyeemii Addee Ababatti argamu raayyaa ittisa biyyaa fi tajaajila nageenyaa odeeffannoo biyyoolessaa akkasumas immoo qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaa waliin qindoominaan waxabajjii 15/2018 shakkamtoota yakka kana keessatti hirmaata waliigalaa 7 ta'an qabeenya yakka irratti raawwatame waliin to'annoo jala oolchuu akka danda'ame ibsameera. Qajeelchi waliigalaa poolisii magaalaa Finfinnee dhimmicha hordofe ergaa dabarsee dhaabbilee mootummaa ta'an kan immoo
dhuunfaa yeroo hojjettoota mindeessan sanadoota barbaachisotaan eenyummaa hojjettoota isaanii ibsa guutuu mindeessuun akka qaban immoo akeekkachiiseeti jira. Seneetiin Ameerikaa murtee humna waraanaa biyyattii Iraan keessaa baasuuf dandeessisuu dabarse. Seneetiin Ameerikaa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp humna waraanaa Iraan keessaa akka baasan seera ajajuun sagalee olaanaa raggaasaniiru. Murteen kun immoo wayitaa Iraanii fi Ameerikaan waraana dhaabuuf Switzerlaandiin mari'achaa jiraniif immoo dhimmoota teeknikaa irratti waliigaltee irra gahanii akka darban himameera. Miseensota Seneetii 50 keessaa 48 murticha kan deeggaran yoo ta'u paartii Riippaabilikaa keessaa namoonni 4 pirezidaantiin Tiraamp humna waraanaa Iraan keessaa akka baasan murtoo ajajuu deeggaraniiru. Pirezidaantiin Tiraamp seenatoora kun immoo Ameerikaan tattaaffii giddugaleessaa baattii nageenya buusuuf taasistu na jalaa cimsaniiru jechuun ibsan. Murtichi kana barfatee fi hiikoo kan hin qabne jechuun immoo arriitiin qabaseera. Seneetiin Ameerikaa teessoo harki caalu Riippaabilikootaan immoo qabamee tarkaanfiiwwan aangoo waraanaa labsuu Tiraamp daangessuu raggaasiseeti jira. Tarkaanfiin seeraa kun immoo Tiraamp waraana Iraan irratti labse akka dhaabu yookaan immoo waraana osoo itti hin fufne dura koongirasiin akka eeyyamsiisu gaafataniiru. Riippaabilikoonni kun hedduu warra Dimookiraatota waliin ta'uudhaan aangoo waraanaa labsuu Tiraamp irratti immoo sagalee kennaniin caalmaadhaan seerichi akka darbu godhuu isaa BBC'n gabaaseera. Manni maree bakka bu'oota uummataa Ameerikaa jalqaba baatii kana immoo Tiraamp osoo hin eeyyamsiifne waraana labsuu sirrii akka hin taane tarkaanfii seera wal fakkaataa dabarsee turuun isaa immoo ni yaadatama. Tarkaanfiin Israa'el daa'imman Filisxeen Gaazaa irratti fudhatte gocha duguggaa sanyii yakka farra namummaa irratti raawwatamee fi yakka waraanaatti jechuun ibsameera. Koomishiniin qorannoo waloo dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan naannoo daangaa Filisxeen Jerusalem bahaa dabalate humnoota nageenyaa Israa'el daa'imman Filisxeen Gaazaa keessatti kallattiidhaan akka irratti xiyyeeffate ibsu isaa himameeti jira. Koomishiniin gochoota kun yakka duguggaa sanyii yakka farra namummaa irratti raawwatuu fi yakka waraanaa ta'uu isaa mirkaneesseeti jira. Akkasumas immoo West Baankii keessatti yakki waraana raawwatamuu isaas immoo ragaa walitti qabu himeeti jira. Gabaasa waxabajjii 23 ba'e keessatti immoo koomishiniin daa'imman Filisxeen haleellaa waraanaa Israa'el Gaazaa keessatti geggeeffameen kallattiidhaan kan irratti xiyyeeffate jechuun himeeti jira. Akkasumas immoo tarsiimoo waraanaa kana keessatti yeroo waliigaltee dhukaasaa dhaabu fulbaana bara 2025 keessa hojiirra oolee boodammoo kan itti fufe ta'us immoo himameeti jira. Akka gabaasni kun mul'isetti immoo onkololeessa bara 2023 fi onkololeessa bara 2025 gidduutti namoota Gaazaa keessatti ajjeefaman keessaa dhibbantaan 30 daa'imman yoo ta'an yoo xiqqaate daa'imman 20,179 ta'an ajjeefamuu isaanii fi 100,000 lakkaa'aman ammoo madaa'uu isaa himeeti jira. Koreen kun akka jedhetti sochiiwwan waraana Israa'el iddoo qubannaa irraa uummata buqqisuudhaan manneen barnootaa fi bakka buqqaatotaa irratti haleellaa raawwachuun akkasumas immoo gargaarsa namummaa nyaataa qoricha fayyaa danquu misoomaa fi dhibee xiinsammuu saayikooloojii daa'imman irratti miidhaa guddaa fi yeroo dheeraa uumee jira jechuun ibseeti jira. Qorannoon kun dabalataan akka ibsetti bu'uuraalee deeggarsaa fayyaa fi bakka da'umsaa irratti haleellaa raawwatameen jireenyi daa'imman reefuu dhalatanii balaaf kan saaxile ta'uu isaa ibseeti jira. Kanaaf immoo dhalattoonni akkasumas immoo daa'imman Gaazaa keessa jiran harki caalu deeggarsa xiinsammuu kan barbaadan ta'uu isaa gabaafameera. Naannoo to'annoo West Baankii jala jiran baha Jerusalem keessatti dabalate koreen kun buqqaatota Israa'eliin daa'imman Filisxeen irratti jeequmsa raawwachuun isaanii immoo haalaan dabalaa dhufuu isaa ragaa qabaachuu ibseera. Akkasumas immoo yeroo qabamanii fi daa'imman kun gocha gara jabummaa fi dabalate jeequmsa saalaa fi koorniyaa irratti hundaa'ee raawwatamuu isaa ragaa qabaachuu isaa ibseeti jira. Daa'imman Filisxeen keessumattuu ijoolleen dhiiraa gocha miidhaa ulfaataa akka reebichaa uffata irraa baasuu fi nyaata dhoowwachuun dararamuu isaanii ibsameeti jira. Akka gabaasa Reuters Israa'el bu'aa qorannoo kanaa kan kuffiste yoo ta'u immoo gabaasicha maqaballeessaa fi soba madaallii hin qabne jechuun ibseeti jira. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata. Hanga waan nu daawwattaniif nu hordoftaniif galata guddaa qabdan isin jecha JMN subscribe, like, share gochuu yaada qabdan komentarra nu kaa'aa yeroo gaarii qabaadhaa.